Isinii qabadhee dhufeen jira. Asumaan nu hordofaa isiniin jedha dhimma istooreejiitiin wal qabatee. Akkaataa qulqullina istooreejii keenyaa ittiin eeggannudha. Faayila kana jala yeroo gallee jenne akkanatti imeejiis ta'e viidiyoos ta'e abdiyoos ta'e waan garaagaraa waan nuti ofirraa istooreejii keenya jalatti gadi bu'ee waan ta'e akka maletti nu rakkisu tokkotu jira. Waan addaati wanti kun namni hin argin baay'een jiraachuu danda'a. Akkanatti tuqaa sadeen faayila keessaa isa gubbaa kana yeroo irratti gadi tuqaasnee jenne as jala yeroo akkanatti as hin seennee jenne viidiyoon kun haala kanaan haqamee akkanatti kan taa'u jechuudha. Nuti gubbarraan ofirraa haqnee kan itti dhiisnu ta'a. Akkas ta'uu hin qabu hordoftoota dhaggeeffattoota kiyya dhimma istooreejiitiin wal qabatee wanti kun waan akka malee istooreejii keenya nu duraa guutaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa tanaa kana keessatti garuu bilbila keenya istooreejiin nu jalaa guutamee akka malee nu jalaa guutamee nu rakkisaa warri jettanii koomantii garaagaraa naaf ergaa jirtan hundumti keessanuu viidiyoo kana dura irratti akkamitti akka wanta kana ofirraa itti eegtan isin argisiiseen jira. Garuu ammaa saal tokko irra deebi'een isin argisiisa. Asirratti maarkii kana bakkatti gadi qabnee yeroo maarkii goone asirra reestoor yaa asirra dileet yaa wanta kana waan ol deeffachuu barbaannu yoo ta'e reestoor goonee ol deebisnaa jechuudha. Garuu yoo ol baasuu ol deeffachuu hin barbaanne dileet godhuu barbaanne jechuudha. Asirratti mallattoo dileetii kana qaqqabnee ofirraa dileet kan goonu ta'a jechuudha. As jalaan akkasitti jala seennee kan ofirraa balleessuu dandeenyu ta'a jechuudha. Yoo ol deeffachuu barbaanne hordoftoota kiyya akkuma yeroo duraa isiniin jee kanatti reestoorii kana qaqqabnee ofirraa balleessina jechuudha. Yoo ammoo dileet godhuu barbaanne akkana ta'e haala kanaan hogguu dileet irra tuqne akkanatti dileet godhaa hayyamaa jee hayyama nu gaafata jechuudha. Yoo hayyamuu barbaanne asirra dileet goonaa yoo hayyamuu hin barbaanne kaansel goonee irra gadi qabne jechuudha. An amma viidiyoo kana waan hin jalaa ofirraa haquu barbaaduuf akkanattiin dileet godhee ofirraa balleessaa jechuudha. Hordoftoota dhaggeeffattoota kiyya faayila kanaas eessaa akka buufattan isinittiin argisiisaa. Garuu isin jijjibaadhaa kanaaf jettanii hin rakkatinaan isiniin jaa. Wanti kun waan akkaan istooreejii keenya nuuf qulqulleessuu danda'u jechuudha. Amma viidiyoon duraan as jala ture imeejii abdiyoos ta'e hundinuu haala kanaan akkanatti kan nurraa badu jechuudha. Amma iddoo faayila kana isinirraa buufattaniin isin argisiisaa. Asumaan hordofaa. Google Play Store kana jala seennee as yeroo tokko sarchii kanarra gadi tuqna sana booda maqaa faayila kanaa itti barreessitu jechuudha. Faayilis jennee yeroo itti katabne haala kanaan akkanatti faayilis isa jedhu akkanatti irratti gadi qabnaa jechuudha. Akkanaan nuuf fidaa faayilli kun faayila garaagaraa baay'een as jala kan jiru kan argitan kun hunda isaa osoo hin ta'in iddoo kanarratti kanatti faayilis by Google isa jedhu kana irratti gadi cuqaasnaa. An buufadhee itti fayyadamaatiin jira. Kana dura appidee godhinaan jaa appidee godhuu waan hin barbaanneef hordoftoota kiyya akkanatti haala kanaan isin faayila kana instaayil jee isin gaafata. Yeroo akkanatti itti barreessitanii isarra gadi tuqxan jechuudha. Instaayil godhattanii asumaan gadi buufattanii akka itti fayyadamtaniin isiniin jaa. Garuu isin wanta tokko kan beekuu qabdan gara biraa osoo hin deemne faayila kana as jalaan qofa buufattanii akka itti fayyadamtaniin isiniin jaa. Bakka biraatti yoo buufattan an keessan jiru wanta kana haala kanaan sirritti akka irraa fayyadamtaniin isiniin jaa. Hordoftoota dhaggeeffattoota kiyya waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.
Sabiskiraayitiin keessan hamilee guddaa namatti horaa. Sabiskiraayit, laayik, sheer naaf gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessan biraan sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan akka geessaniin isiniin jaa. Hordoftoota dhaggeeffattoota kiyya egaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Nagayaan naaf turaan isiniin jaa.